Ashama akam jirtani daawwattoota akkasumas hordoftoota Caayaa Oromoo TV dha. Kuni qophii keenya Dambalii Gaaddisaati. Qophii raadiyoo Dambalii Gaaddisaa irra oduuwwan injifannoo akkasumas oolmaa idila addunyaaf Oromiyaadha kan keessatti isiniif balballoomsinu ta'a. Oduu Radio Dambalii Gaaddisaa irra ani Daandii Bilisummaa ogeessa teeknikaa raadiyoo fi istiidiyoo keenya Caayaa Oromoo TV Suudaan Kaartumitti argaman jal Reesoo barii dabalateetiin qophiiwwan waayitawaa oolmaa Oromiyaa gurraandhala 28 fi akkasumas bitootessa tokko qabanneeti jirra gama matooti oduutti dabarra. Abdiif Reengachana ummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo bahaa Shaggar Ona Booseet keessatti diinota isaa akka baalaa urgufuun dhagahameera. Humnoonni finxaaleeyyii faannootii fi akkasumas humnoonni Eeltiraa wal dabaalaniitiin maal jedhan kan jedhus oduu afaan Tigirfaatii qabna. Gama biraatiin ammoo lolli guddaan addunyaa yaaddeessaa jiruu fi sodaachisaa jiru inni guddaan maalirra oolte kan jedhu biyyoonni Sooviyeet Raashiyaa irraa citanii Istooniyaa, Roomaaniyaa, Laatviiniyaa, Poolaand, Cheek Riippaabilik, Bulgaariyaa dabalateetiin Abba Vladimir Puutiin qopheeffadhaa isiniin jedheetiin waan adda addaatiin dubbatan waan isaan dubbatan keessaa ajajni nikleerii biyyattii akka qophaa'uu fi qopheeyaa jechuun isaa addunyaa irratti namni kun maraattu jedhamanii fi kanneen kana fakkaataniin oduu keenya qopheeffanneet jirra gama balballoomii oduutti dabarra. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Abdiif Reengachana saba bahaa Shaggar Ona Booseetitti haleellaa guddaa fudhachuun dhagahame. Lolli doo hifachiisaa ta'ee fi diinota irratti olaantummaa gonfachiise akka ajajaan waraana bilisummaa Oromoo naannichaa erga barreeffamaatiin jedhanii naannoo gaara barreechaatti haleellaa raawwateen ganda siifaa baateetti lolli barfata walii beellame sa'aatii 6tti xumuramuun walitti deebi'uun humnoonni kunneen akaayamaa oolte ammas gandoota akka Dooniif Walanciitii irra walitti bayan hedduun isaanii sa'aatii 10 irraa kaasee gooticha waliin sa'aatii 12 fi daqiiqaa 35tti akka tapha Manchester United fi Manchester Citytti wal qolachuun wal qoraasaa oolani. Haa ta'uuti malee abbaan darbii seenaa fi haqa gootichi waraana bilisummaa Oromoo hedduu isaanii akaa'u bira darbeeti. Loltoota 62 cicibseetiin 35 ol madoo dandamii hin qabneen isaan kunniin ammoo warruma dheessa keessaallee dabeessi bishaan hin nyaatin jedhamu hoomocha qabatuun kun gootaraa garbuu kun gootaraa dhaga kun tiyyaan nabaasiin qawwee shiftaa shaarukaa fi aaba cundhuur Shimallis Abdiisaa gatanii baqachuu jiraattonni onoota Booseetii fi Doonii irraa iyyaafannee gabaasuu isaanii maddeen yoo gabaasan gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo Shaggar marsee jiru haleellaa gurguddaa fudhachuuf akka jiruuf qophii xumuruu isaas noota fi ergamtoota dabballee akeekkachiise jedha Caayaan Oromoo TV'n raadiyoon keenya Dambaliin Gaaddisaa. Kanumaan wal qabate waraanni bilisummaa Oromoo gootichi irree sibiilaa zoonii gidduu gala Ona Meettaa walqixxee ganda Buufaa Caffetti lola cimaa gaggeesseni olaantummaa gonfachuu bira darbe Republican Guardian osoo hin hafin akka baala ejersaatti yoo harcaasuu fi warra masara mootummaa keessa taa'ee Biraanuu Juuntaa wajjin dhaadatuuf Abiyoo Kaasayeef Zinnaashin buna isaan siiniirra habbuuqatan hanqachiisuudha Dambaliin Gaaddisaatti balballoomse. Lola kanaan injifannoo gurguddaa culluqaa bira darbeetiin konkolaataa hedduun booji'amuun
loltoonni 57 yoo ajjeefaman 35 ol daara botoro deebii hin qabne godhe jedha. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfiiwwan fudhatu yeroo kamiyyuu caalaa cimsee akka itti fufuufi qondaalli waraana PP Leetanaal Koloneel Akiliiluu Tsaggaayee dabalate loltoonni Rippaabilikaan Gaardii Abiyyi eebbifachiise keessaa 37 Jeneraal Marroo Dirribsaa ilma sabaa akka qabanii fi kan ergaman ture milkaa'anii laatu. Loltoonni 37 Rippaabilikaan Gaardii keessaa dacheetti dabalamuun koofiyaa diimaa fi akkasumas meeshaan isaan Raashiyaa irraa fudhatan kan tokkochi qarshii miliyoona takkaaf walakkaadha automaatikal AKM fi kana malees snaayiperiin ammayyaa Dijiniiti jedhamu harca'eeti kopheen isaanii samitti ol dhadhaabate jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo dhimbibbaa oduuwwan kana qofa miti. Meeshaaleen gurguddoon hedduun akka Dishqaa Madfi Zu-23 waa fayyaduu hin dandeenye oraalii keessaa akka waan lukkuu caacuuti namni balbala jala banetti oriisaan gara bosonatti inni kun gara biyyootti yoo ta'u dubbittiin masara rifachiiftee argamte. Gurraandhala kudha godina Horroo Guduruu aanaa Horroo Bulluqitti oduu ture sababa neetworkiitiin dhaqqabe ganda guddina Abunaa keessatti humnoonni leellistoota faannoo fi humnootni PP maatii hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsa namoota 8 ukkaamsuudhaan kanneen keessaa gocha suukaneessaan 4 ajjeesanii guyyoota 6-8 booda jechuun gurraandhala 24tti ammoo namoota 4 daa'imanii fi shamarran gudeeddii hamaa fi gocha isaan dubbachuu hin dandeenyeef seenaa keessatti illee gocha qaanessaa fi safuu duudhaa waaqaafis dheekkamsaa ta'e irratti akka raawwatamtu himama. Gama biraatiin oduma kana wal qabateen manguddoonni umrii 60 adde Lalisee Shifarraa Kumsaa akkasumas Durbee Adaanecha Boomsaa Dureessaa gama biraatiin ammoo qixxaataa duulaa abboomaaf dargaggoon Roobaa Birdaasaa Jabeessaa jedhamu namoonni ajjeefaman keessatti akka argamu fi gama biraatiin kana keessa jechuudha gammoojjii addaa kan ta'e keessa gammoojjii addaatti ilma nama akkasitti taphachuun seenaa keessatti illee waan gara nama nyaatu jedhamee jira. Gammoojjii Jaardaga jaartetti geessuun gocha kana godhanne jechuun daa'imman deebi'anii kana malees wal'aansi automaatik ta'ee fi kan mirga dhala namaaf himamu saayikolojiif xiinsammuun warra gudeeddii fi gocha adda addaa irratti raawwatame ilmaan Oromoo qulqulluu ilmaan maccaa sabboontota kana manni Oromoo hundi addunyaa fi balballoomsuuf lallabu yayyabu akka qabuutu himame. Kanaan wal qabatee maatiin kun akkuma beekamu adde Alamii Gaarii kan tibba darbeechuun waggoota lamaan dura haati hayyuu duree bilisummaa Oromoo kan amma hidhaa dhaabbii sodaa Abiyyi Ahmad yookiin Shaarukaan gareen maafiyaa fi shiftaa gareen saamicha sibintootii fi jima gareen daldaaltota fakkaattotaa fi nafxanyoota ammayyaa ta'anii haala suukaneessaan waan takka odeeffannoon ala gochuun hidhaa dhaabbii irratti kan argamanii fi maatiin adde Alamii Gaarii kan ta'an kan qe'ee isaanii to'ataa jiran hedduun isaanii gocha kana mudatanii jiru. Akka odeessi nu qaqqabetti jalqaba milishoonni faannoo jedhamanii fi akkasumas ammoo humnoonni Amaaraa dhufan jedhan itti aansee poolisii humna addaa Oromiyaa kan ifiin jedhu garee nyaatee bulaa fi sammuun du'aa poolisii dafee du'aa Oromiyaa poolisii federaalaa wajjin buufatan haa ta'uuti mana firaa hayyuu duree bilisummaa Oromoo iyyafachuun warri milishoota kunneen namoota 8 ukkaamsanii deemanii achi durasi sadaasa 26 hiyyaadhattu qabrii haadha Daawud Ibsaa hayyuu duree bilisummaa Oromoo adde Alamii Gaarii haadha seenaa qabeettii Oromoodhaa kana diignu maleedhanii dhaadannoon kan biltsiginnaa fi shororkeessitootaati ture jedham. Oduu gaddaa Jaal Dursituu Booranaa yookiin adde Aliyaa Ibrahim Shankor
Dhibee yeroo hedduu isaan mudateen qabsooytuun ganamaa tuni guyyaa dheengaddaa sadaasa 27 Minneapolis Minnesota kutaa bulchiinsa Ameerikaa keessatti boqotanii giiftiin qabsoo ganamaa obboleettiin Jaal Abdii Ibrahim qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti akkuma beekamu Jaal Urjii Dhaabaa hawwii deebisaa aslii Oromoo raggaatu rooba saartuu magarsa murattuu dalloo ayyaantuu daga wajjin warroota Kilaashi hoolee fudhatanii gadi bahanii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoodha ona baddannoof gobelletti qaanqee qabsiisanii haati ilmaan jahaatuni dhibee kaansarii sammuu isii mudateen tarabbi taateet waamichi fuula rabbi jannat firdoosin haa qananiisu bobba'ate. Maatii fi ilmaan Oromoo qabsaa'ota hundaaf boqochuu jaalleetee Najaal dursitu Booranaa yookiin addee Aliyaa Abrahiim Shankor kan dhalattu godina Harargee Bahaa Haroomayaa taate kanaaf jajjabina hawwina. Gama biraatiin odeessi keenya amma nu dhaqqabee akka himutti iccitiin haaroyni gurraan dhala 26 paartiin biltsiginnaa yookiin PP'n walgahii koree gidduu galeessaa wal shakkii dhaabichaaf adeemsa gita walirraa fudhachuu dhabuu irratti fi natu faannoo hidhachiisa lakki kaanaa miti isa kaaniin gidduutti kufaatiin siyaasa biyyattii mudateef qondaalli koree gidduu galeessaa PP tokko oduu gadi baasuun gaaffii dhiyeesse Abiyoot Kaasahee yookiin ammoo Mr. Shaaruka maafiyaadhaaf dhibee bowwoo ta'e gorsaan nageenya isaanii pirezidaantiin duraanii kan naannoo nafxanya yookiin Amara Gadduu Andargacho faannoon iniikkatu humna nageenyaati yoo jedhu Abu Pestal yookiin ammoo maqaa dhaloota isaa Iskindir Niggaan kan beekamu paartiin Baldras yookiin ummanni dhama'aa fi feejjaan zalaalamii hin jijjiiramne kuni faannoo kutaa adda addaatti leenjisan jedhan Abiyoot Kaasahee yookiin ammoo abbaa mana Zinaash nugusa torbaffaaf yaaddoo ta'e Eeltiraa Isaayyaas Afwarqitu duubaan jira kun faallaa Abiyyi ta'e guyyoota 27 asitti wal dhibbeen yaaddoof hariiroon guddaan Itoophiyaaf Eeltiraa gidduu jiru shakkii hamaa keessa kan bu'e akkuma beekamu Beeljiyeem deemuu isaanii walgahii yaa'ii gamtaa Awurooppaa kan Afrikaanota irratti Eeltiraa maqanii michuu isaanii kan qubeellaa itti kayyate yoo dhaqus fuula itti guure bunallee dhugi hin jenneen kan jedhan maddeen keessooti haa ta'uuti malee dubbii kanatti aangoon sharafaaf daldala Abiyyi taate paartii nama dhuunfaati jechuun qeeqni keessaa ka'a siyaasa diddiigamaa fi caccabaa kanaaf ammoo abbaan rakkoodha sihi jechuun qubatti qabu eegalanii waraanni kun hoo eessa deema magaalonni Amaaraa hundi nafxanyoota kottee duudaa hedduudhaan eebbifamteet garam deemti dhiira beeyti masara dhuunfannaan ammoo dubbii yaaddoowwan hoggantoonni siyaasaa hidhaa keessa turan ammoo dubbittiin sodaa bira dabartee Finfinnee irratti duumessaaf awaannisa mirmirsu eegalte jedhu namoonni dubbatan wanti raawwatamu magaalaa Bahar Daar keessatti kan Abiyyiitiin faallaaf fuggisoo ta'ati jira shakkiin kun biyyattii caccabsuu bira dabarsee waan biras kaasuu akka danda'u himameetiin jira. زهبرني كاتغراي مانغست محبرتي ورا إلترا سراويت زهبرني قجلا فانو سراويتن دمسسا جهبرتي تكاسلنا يهبرني زغبا كوميتي كوماند بوست مانغست تغراي نهي مجلس حبرتا دكتور دبرسيون دبر روكيت دبر شوا روبيت دبر ميسائيل دمس ويانه تلفزيون زهغبا إلتان مشيتن زهنا زهبرني كا biyyoonni citaa Soviet Russia ta'an hedduun Estonia, Romania, Latvia, Poland, Czech Republic, Bulgaria dabalateetiin gama biraatiin biyyattiin xiqqooni hedduun isii Awurooppaa bahaa taate Aba Vladimir Putin kan Raashiyaadha mataatti bowwoo taate dhiyoo maali akka dambaliin gaaddisaa raadiyoon kenna BBC CNN Al Jazeera
Ajaans Firaansiif CBC Al Arabiyaa miidiyaaleen 165 idil addunyaa beekaman BBC'n warwaan usheega jechaani kan hin hafin BBC'n afaan Somaaleellee irraadhaan dhalchise haa ta'uuti malee warri afaan Amaaraa dhagayan addunyaarra jiraachuu baatanis televiziiniin boqqollootis waan inni hin dubbatin irra jira laata kanan wal qabsiise biyyoota kanan warra dhaabbata nuclear Muhammad al-Baradi ammoo Raashiyaan qophaaya jechuun ajaja nuclearii yoo dabarsan namichi gowwaan ya falfalame ya abaarame kuni dhamaatuudha ya afaan faajja jechuun kanneen qeeqanilleen hin oolle obboleessi Pyongyang Vladimir Putin addunyaa hin dhageenye hokkarri duulli Stop war jedhu Moscow akkasumas Damascus biyyoota America UK ardii Awurooppaarraa itti gadi cichuut eegale wayi kana dhagahuure Vladimir Putin heera addunyaa cabsuun cunqursaa keessaniif natu beeka gati yoo jedhani kanaan wal qabate magaalaa lammaffaa xiyyaaraan haleeluun dhaabbilee mirga namoomaatiif mana murtii idila addunyaatti yakki duguuggaan raawwatamuu isa amma immoo dubbitti gadi baateetiin jirti kanaan wal qabsiise akka televiziiniin jedhan haleellaan magaalaa guddittiidha kan Ukraine Kiyalvin jedhamtutti haleella qofa osoo hin tahin balaa soda waraana addunyaa xiinxaltoonni hedduun akka jedhan UK Vanvani akkasumas ammoo Trent Holden fi John Maedikin akka himanii fi xiinxaltoonni akka Lensan Anthony Vanon America irraa jedhani 175 gara lola addunyaa irratti goolabame waan fakkaata Aba John Biden ammoo afaan isaanii waan shaneeraan hidhatan fakkaatani warri German France waa hin jenne dubbittiin maaltaanu garam yaanuu taate bara Saddam Hussein 1991 faranjiin hundi kun gara hawaa kun gara shoonka kun gara hallayyaaf kun gara boollaa fi kamana fincaanii seenilleen hin dhabamu nuclear jechuun balaa sodaa qofa osoo hin tahin dhabamu addunyaatti waan taateef the end of war end of the world jedhama daawwattoota keenya kana qofa osoo hin tahin biyyi aba Vladimir Putin tarkaanfiiwwan biyyittiin xiqqoon tuni lakki xayyuuran seenu xayyuur maal naa ergita ya erguun hin malle meeshaa waraanaa ittiin hadhadhu na eegaan ta isaaniit biyyoota Awurooppaa jala hedduu isaaniit gadi baasaniit banuudhaan British German France biyyoonni hedduun Norway fi akkasumas Iceland Ireland kan malees Swedish Sweden Switzerland Poland Denmark yom hafan UK England Israel warra Iran Russia China Korea gama tokkoon walii soddomanii gabataa keessatti harka naqataniit itti cichu ammoo isaan kun NATO North Atlantic Treaty Organization si haleela maal fidda jidduutti anuu yaqoladhe jabadha nagargaaran ammoo ta akkuma beekamu jechuudha Mr. Plodiskiti haa ta'uuti ammoo loltoota lola gaggeeffame kana keessatti akka jedhametti loltoonni 4,500 ol barbadahan Raashiyaa irraa xiyyaaronni gurguddaan beekamanii fi furguga hanga barbaadan haleellaa dachii fi samii irratti akka barbaadan akka allaattii maraatteetti ce'uu danda'an 27 guyyaa kaleessa kana malees helikoophtaroonni ammayyaa kan gatiin isaanii qaalii addunyaa ta'an 26 taankiin ammayyaawaa kan abidda tufuun samii keessatti ofirra naanna'uu danda'an 146 konkolaattonni ammayyaa teekinooloojiin deeggaramaniif raadaarii mataa isaanii qaban 700 oli caliin yagabaafamte daawwattoota keenya Caayaa Oromoo TV raadiyoo dambalii gaaddisaa irraa oduu har'aa kan isin dhageessis an daandii bilisummaa ogeessa teeknikaa jaal irreessoo barii wajjin wallee kanaan horaa bulaa deebana toora YouTube chaanaalii keenya
Orombek Entertainment akkasumas ammoo kanneen jaarmiyaa keenya makamuu barbaadan Gaaddisa Marii jedha Facebook, Twitter, Telegram iddoo adda addaa nu iyyaafadha. Injifannoon waraana bilisummaa Oromootiif. Oromiyaan dhiiga ilmaan isheetiin ni bilisoomti. Qabsaawaan ni kufa, qabsoot itti fufa.